jirtuuni hordoftoonni kiyya hunda keessanii ilmaan Oromoo addunyaarra jirtan hunda keessaniif nagaa waaqayyo isiniif haa ta'u jechaa. Obboleettiin keenya Gannii akkuma agartanii fuula keessan finnee jirraanii humna keenyaan alatti walitti waan ta'eef gara keessan finnee Ganniin baay'ee miidhamtee jirtini. Humna walitti miidhamtee jirtini obboleettiin keenya adaraa keessan sin jennaatii ilmaan Oromoo waan qabdan adaraa sin jedha. Namni gaafa du'e namaa bo'u manna amma na bukkee dhaabadhaa sin jirra fuuldura keessan dhaabannee jirra. Yaa jaalala dhugumaachaa jirraanii mucaan kun baay'ee miidhamtee jirti. Humna keenya wal ta'eeraa hin dandeenye gargaarreen humna keenya wal ta'eeraa kottaan bukkee dhaabadhaa gargaaraa sin jennaa. Obboleettiin keenya baay'ee miidhamtee jirtiin sin jedha. Hundi keessan viidiyoo kana sheer godhaatii nama biraan nu gahaa. Akkam nagaa jirtu ijoollee Oromoo nagaa keessanii anoo nagaa kooti galata rabbiitii jin keessanii jirra jirtu hordoftoota koo tiktokii koo jalatti argamtan hundi keessanuu ijoollee Oromoo addunyaa irratti argamtan bitaa mirga jirtan nageenyiif araarri waaqayyoo bakka jirtan isinii haa baay'atu. Obboleeyyan koo obboleeyyan musliima salaam aleekkum isiniin jeera rabbii keessanii jaati viidiyoo kana sheer koppii linkinaa godhaa daraa maaramii ta'e isiniin ijoolleen tawaadoo. Maarree gaa Ganniin teenya Gannii horroo samuuna kana baay'ee bamtee hospitaala jirti. Gargaarsa nurraa barbaadde gaa Ganniin haati hiyyeessaa Ganniin haati imimmaan namarraa haqxu haati rakkataa bira dhaabattu haati ijoollee boochuuf bira dhaabataa turte har'a ofiif rakkattee ciiftee waan jirtuuf gaa waaqayyo jeetta malee kan namni je'en ta'u nutis gaa arra barraa qabne malee garaadhaan qabnu adaraa keessan irraa obbolummaa adaraa haadha keessanii adaraa abbaa keessan irraa obbolummaa isiniin je'eetin jira. Ganniin gargaarsa nurraa barbaadde waan ta'eef akka waan qabdanii Gannii bira dhaabbattan asumaan isin gaafadha ijoollee Oromoo adaraa keessan adaraa waan qabdanii xiqqaa guddaan keessan akkuma yeroo isin fayyaa isin bira dhaabatte sallaaltanii imimmaan isii sallaaltanii adaraa keessan akka bira dhaabbattan abdiif kabajaan isin gaafadha. ሰላም ሰላም የአገሬ ልጆች እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? ኢትዮጵያ እብዞች እኔ ጋር ሁሉም ሰላም ሁሉም መልካም ነው። እህታችን ገኒ የምታውቁ ከሆነ ገኒ ሆሮ በጣም ታማ ሆስፒታል ገብታለች። ከገባች ትላንት ወዳ ነው። በጣም ህመም ውስጥ ነው ያለችው። እባካችሁ ኢትዮጵያኖች ሁላችሁንም መቼ ምን እንደምንሆን አናቅም። ነገ ዛሬ ደህና ሆነን ነገ እንታመማለን አይታወቅም። ስለዚህ እርዳታ ያስፈልጋታል፣ እብዝ ያስፈልጋታል፣ ሰው ያስፈልጋታል። እባካችሁ ጎናችን እንድትቆሙ በትህትና ጠይቃችኋለሁ። ተመልካቾቼ ቲጂን የምትወዱት በእግዚአብሔር ስም ጠይቃችኋለሁ እላችኋለሁ። አመሰግናችኋለሁ። ሼር ኮፒ ሊንክ ጎዳ ቪዲዮ ከነ ደራረቢ ሼር ኮፒ ሊንክ ነው ብያ ከነ እርገን ኦፌ ጄሰ ዲቡቴ ቀላል ለሞት ጄሰ ዲቡቴ እርገን ብያ ከነ ኦፌ Waaqayyo faagalatu sunundu darbeera arrabni sunundu rumtaa sunun abaarree sunun darbeera ani Ganniin akka malkii koomiti keessi kiyya taliila qulqulluu ani dhala ilma namaatti dabayyaan kan naman wajjin nyaadhe kan naman wajjin dhuge miti eenyumaafuu dabayyaadwan eenyumattuu dabayyaadhe hin beeku garuu gaafa namaan qixxaaye waa baay'een dubbadha ani haadha kootiif haa jiraadhu na dhiisa. Haadha kootiif jiraachuu barbaada na dhiisa. Ani haadha dhukkubsattuu qaba. Ani haati tiyya dhuran hin jiraatin jiraachuun haadha hin dandeenye qaba na dhiisa. Rabbi sodaadhaan na dhiisa. Ani bakka isin jirtanis hin beeku. Jireenya keessan keessa hin jiru. Na dhiisa. Ani jireenya koo keessa jira. Jiraachuu barbaada na dhiisa. Oromoo tiyya Rabbi sodaadhaan na dhiisa. Na dhiisa. Gaafa namaan qixxaa'e waa baay'een dubbadha. Ani kaleessas badooman dubbanne. Har'as badooman dubbanne. Na dhiisa Rabbi sodaadhaati. Waaqayyo sodaadha na dhiisa. Dhiiga Oromummaa sodaadha na dhiisa. Ani badduu miti na dhiisa. Na dhiisa. Ani nama haqa namaatis nyaatu miti na dhiisa. Please Waaqa Oromummaa. Jaalatamtoota fi kabajamtoota hordoftoota fayyisseetu kan taatan hunduma keessatti bakka jirtanitti nageenya koo kan jaalalaa isin bira haa ka'u saniin jecha har'a viidiyoo gara qabadhee isiniif dhiyaatee jira. Hanga dhuma viidiyoo kiyyaatti wajjin turaadha. Viidiyoo kana shiri gochuudhaan namoota hedduu biraan akka geessan jaalalaa fi kabajaadhaan isin gaafadha. Egaa viidiyoo kana har'a qabadhee isiniif dhiyaadhee akkuma jalqabaatti dhaggeeffattanitti obboleettii teenya Gannii Oroo sababa maal akka ishee dhukkubullee ammaaf wanni adda baafamee dhukkubsattee isiitii kan maxxansanii kan argine wajjumaan kana haa ta'u malee jechuudha humna keenya ol ta'ee jira jechuudhaan obboleettii teenya kaleessaa obbolaawwan ijoolleewwan mana madaamee keessa
jiran saba rakkate kamiifuu sagalee ta'aa turte har'a ofii isheetiifuu dhukkubsattee kufteeti kan jirtu. Isinis immoo jitu akkuma kaleessa ishee sagalee isinii taate akkuma isin kaleessa isin wajjin boosse akkuma isheen kaleessa isin wajjin rakkatte isinis har'a immoo akka ishee wajjin cinaa dhaabbattanii ishee gargaartanii fayyifattan abdii isinirraa qabna. Egaa obboleettiin keenya kun rakkoo ishee hin beekta hundumti keessanuyyuu yeroo darbe keessatti rakkoon ishee baay'ina kan babbaay'atee himatu ta'uun isii rakkoon ishii kan dhuskachaa turte tokko tokkollee akka ifa baastee dubbachaa turte hundi keessanuu ni beektu. Egaa obboleettii keenya kana obboleettiin teenya tuni eenyumaa cinaa dhaabbachaa kan turte isinis immoo jitu akka saba akka ormummaa akka dhiiga walitti qabnutti ishee cinaa akka dhaabbattan warroonni hanga humna keessanii odoo 5 10 hin jedhiniin tokkorra 5 ta'uu wayya waan ta'eef kanaafuu hundumti keessanuu jechuudha tokko 5 gurmooftanii tokko 10 gurmooftanii akkuma qabdanii qimamoonni mana madaamii namoonni hundumtuu jechuudha har'a nuti fayyaa qabna boru waan taanu hin beeknu kaleessa mucayyoon kun numa wajjin kan tiktokii kanarratti wajjin taphachaa wajjin oollu har'a kinu hojii waaqayyooti. Waaqayyo hunduma keessaniifu duraan dursee hunda dura waaqayyo fayyaa isinii haa kennu. Waaqayyo isa fayyisu warroonni biyya kana dhageessan rabbi isa fayyisu waaqayyo isa fayyisu osoo hin jedhiniin bira darbina fayyinni rabbi irraa dhufa waan ta'eef hundi keessanuu jechuudha obboleettii keenya kana akka qarqaartanii cinaa dhaabbattanii fayyifattan abdiin isinirraa qaba. Iddoon dogongoraatti dhiifamaa viidiyoon har'aaf qabadhee isiniif dhiyaadhe asumarratti xumura. Ganni teenya waaqayyo gooftaa fayyisaa isa fayyisu.